Aye, sayyoo xiqqicha yookiin taarikuu weellisaa lafaa dhufaa qaxalee kanaa akkam jirta baga nagaan gara foddaa intartimeenti yookiin Ameen istiidiyootti nagaan dhufte. Hayyee dhugaa keetii baga sinillee nagaan asitti eegdanii anumtillee yaannanii dhiyeeffadhaa jiru. Yaanni koo Ameen istiidiyootiif Kadijaa Haaji baay'ee galata guddaa biraa qabu. Baay'een isaan galateeffadha. Sirriitti angadhumaa jechaadha. Ammallee keessattuu Kadijaa Haaji itti immoo ispoonsara kannaa ta'e Ameen istiidiyoo baay'ee guddaa galateeffadha. Ayyee taarikuu yookiin sayyoo xiqqisi erga gara aartii kan dhufte maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa. Keessattuu Ameen istiidiyoon galata guddaa isaaf haa ta'u. Ayyee sirba sayyoo daandanaa yookiin sagee daandanaa ati sayyoo xiqqisitti fudhattee gara uummata kee Oromoo bal'aatti gadi ba'aa jirta. Mee ammasittuu maal jettaan mee ati uummata kanaa maal dhaamtaa? Uummata kanaafillee akka galata guddaa Ameen istiidiyoo fi Kadijaa Haajiitiif akka Ameen istiidiyoon ispoonsaraallee ta'an akka galata guddaa naa dhiyeessaniiti. Ayyee asumaanuu kaa uummanni Oromoo akkam jirtu jechaa kanarra jirtan kan keessa jirtan arra kan jirru Ameen istiidiyoo kan jirrudha. Kanatti aansee immoo sirba sayyoo daandanaa yookiin sagee daandanaa sayyoo xiqqicha qabannee gara uummata bal'aa uummata Oromoo kanatti gadi dhufu waan jirruuf ammasittuu immoo foddaa intartimeenti laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan weellisaa yookiin taarikuu kana mucaa qaxalee lafaa dhufaa kana akka nuuf jajjabeessitan asumaan dhaamsa keenya isiniif dhaamna. Meeqa sayyoo daandanaa yookiin sagee xiqqisi maal jettamee amma ati gaafa gara uummata keetti baatee uummanni kee sirba sayyoo daandanaa kanaan gadi baatee uummanni kee si dhaggeeffatu gammachuu kamitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa hangana kana hin jedhamne. Baay'ee yeroo dheeraa fi sirbarra waan tureef karaa istiidiyoo karaa maalii kana hin beeku hurufmatta sirbaa tureyyuu. Har'a garuuyyuu guyyaan nama kaastee guyyaan tokko nama kaastee sotee maan taane. Ayyee mee akkamittiin gara istiidiyoo kanaa dhufuu dandeesseeti? Calqabaaf guyyaan itti karaa istiidiyoo kana dhufuu danda'e Kadijaa Haajitiin gaafa wal agarreetti tiktookirratti mul'attu sababa kanaan Ameen istiidiyoon illee karaa Kadijaa Haajitiin na argee na waamusaatiin andi iddoo kanatti argamee jechaadha. Ayyee Kadijaa yookiin artiistii Kadijaa Haajiitu gara Ameen istiidiyoo na fide jette. Kadijaa Haajii mee erga gara Ameen istiidiyoo kanatti si fidde ati sirba sayyoo daandanaa yookiin artiistii jaalatamaa cimaa kana sirboota isaa akkeessu baay'ee sirriitti dandeessa. Nanti keessaa bakka jechuun sayyoodhaa walitti jedhee yaada. Sayyoon akkamii sayyoo dubbistee karaa keessatiin illee ta'u Kadijaan si dubbistee dubbisuudhaaf yaalteetti? Kadijaan illee kadoon dubbistee yaalteetti. Ayyee. Sayyoo. Dubbistee yaalteetti illee sirboota isaa kan durii keessaa akka na eeyyamtee gaafadhu rakkina hin qabu kan barbaadde keessaa filadhuuti wallisii marka hin jirreetti kana naa dabarse. Ispoonsara siifan taate hin jenne? Gama sanii akkas naan hin jenne. Ayyee. Naan hin jenne jabaa dhiismaa afaan mana jajjabeessi malee karaa sanii naan hin jenne. Asumaanuu kaa uummanni Oromoo weellisaa lafaa dhufaa kana qaxalee kana sababa waan jiraatuuf sababa harkaa qabaatiif fi weellistoonni keenya ijoollee baay'ee ciccimoon artii Oromoo kana kan fuulduratti fullaasuu danda'an sababuma bakka waan jiraatuuf gara natti bahu waan dadhabaniif immoo asumaan dhaamsanii isinii qaamuu danda'u gara Ameen istiidiyootiin weellisaa keenya kana lafaa dhufaa kana boru artii Oromoo kana kan sirriitti ol kaasee mul'isuu danda'udha waan ta'eef akka bira dhaabbattan akka gargaartan isiniin jechuu danda'a. Kanatti aansee immoo uummanni Oromoo asuma an argitan kana Ameen istiidiyootu mucaa kana gara artiitti akka uummata bal'aa kanatti gadi bahu ispoonsara maallaqa takka malee gara artiitti isa gadi baasaa jira. Asumaan kiroo meeshaaleen ajaa'ibaa akkatti qindeeffannee jirra. Istiidiyoo keenyas koottatii gatii madaalawaadhaan humna keessanii ol kan hin taane humna keessanii gadi kan isinii waraabne gara uummata keessan bal'aa uummata Oromootti isin baasuu dandeenyudha waan ta'eef asumaan gara Ameen istiidiyoo koottaa sagalee keessanis waraabsifadhaa gara viidiyootiinis gara maatiinis
kan sin gargaaru kan sin cinaa dhaabbannu yoo ta'u Ameen Istiidiyoon kinoo kan argamu asuma qeeraa kan jiru gara Finfinnee jechaadha. Kanaaf koottatii gara Ameen Istiidiyootti sagalee keessan kennadhaa akka ajaa'ibaatti kan isin qindeessuu dandeenyudha waan ta'eef asumaan immoo yaa biskiliitii teenya jennaani. Yeah.